Gumiin ulamaa'ii Itoophiyaa ibsa guyyaarraan tana baaseen ulaagaalee namni tokko pirezidaantii taheetti filamuu qabu aanaarraa hanga federaalaatti ifomse. Takkaffaa namni tokko aanaarratti filamee aanaa hoogganuuf barnoota shari'aatii fi qorannoo islaamaatiin digirii kan qabuu fi yoo xiqqaate muuxannoo hooggansaa waggaa 3 qabaachuu akka qabu ibse. Lammaffaa magaalaa fi godinaalee irratti filamee hoogganaa ta'uuf barnoota shari'aa fi qorannoo islaamaatiin digirii kan qabuu fi muuxannoo bulchiinsaa waggaa 5 kan qabu ta'uu ibse. Sadaffaa naannolee irratti filamee pirezidaantii ta'uuf barnoota islaamaa fi qorannoo islaamaatiin maastarsii kan qabuu fi muuxannoo bulchiinsaa waggaa 7 kan qabu ta'uu ibse. Afuraffaa akka Itoophiyaatti filamee pirezidaantii dhimma islaamaa Itoophiyaa kan walii galaa tahee hoogganuuf baachilar digirii kan qabuu fi muuxannoo bulchiinsaa waggaa 10 kan qabu ta'uu ifomse.